caaltuu dhugaa dubbachuudhaa fi anammaan tana jechuudha. Faayoon ton waa meeqa mana kana keessaa balleessaa jirti jechuudha. Argaa fi duulawwan isaan irraa fudhatarree adi'a. Kanaa miti waan basii dhaqa kanarra hamaatiin godhu jira jechuudha jirti meesiin. Nuusinis nama jiru kanaame. Gootu waan barbaade. Saniifuu rakkoo ofirratti isin dhiibinii isii irratti illee dhiibinii jechuudha. Saniifuu fiidiyoon as faayidaa sii dalaga. Misara kayaame. Nallee rakkistee. Anas rakkisee. Anas rakkisee. Rakkoo tana haala eessi jirti. Eessi jirti mee rakkoon tana haala tagguu galgala nama. Ati kanan beektu yoo akka shanxannaa namichi xilaata kiyyeessi fannifattee as naaf iddoo. Rufia ako bakit malik siya unta fudhatin kun yani kasar waan takka illee namne tamam dai mas waan takka illee kasar fudhatin ni jiraan amma nugotti yoo deemne ni jiraan maa fidda mana kiyya maa fidda khalas dhufee kute maa fiddaan sin jedhe mana kiyya asraami yoo barbaade tole geessi yoo barbaade bakka barbaade geessi dhumale mana kiyya maa fidda isa yoo dhaxxee gara hin jiru artistee naa fiddi mana kiyyatti Sandoo gara namni tokko gara hin jiru amma dhageeffadhu caaltuu teenya Atis taai jaartii si duraati isin wali bu'uun qabdan. Maan jaartii na duraa? Harkalee hidhatti sayyoo. Kabaja qabdi mee isin sirra? Kabaja malee abibati. Kabaja qabdi sillachuutu wal kabaja. Masaan ishee kabajan beektu kabajatti himdaa ajjifanu tokkuma isaa tokkuma. Ati osoo kabaja beekte jechuun qullaa nama raabdee naan adda addaa osoo kabaja beekte kabajan maasha Allah. Ati osoo kabaja beekte. Ati tana kabaja beekte. Namicha kan mana namicha mataa dhagaa akka keeti kan mana kiyyan fiddu. Ati osoo kabaja beekte dubartii viidiyoo waraabdee hin cinqitu. Tamam? Ati osoo kabaja beekte. Ati amma sababa isiin mana kana fidde si shakkeeti amma isiin waan biraa raasoo si shakkin hajji mana kana fiddeettee si shakkeeti xayyib haga qabdi kara sanitti saniifuu caaltu amma ati sus eega dileeq hin godhu maal kan jettu taate. Dhiisii khalas. Ammaan tana booda isin kun harkaan walii jaawaa. La naafisi wal fahama qaydem khalas galatoomi shukran. Tamam? Lallaba kana si lallaba kanaaf illee diifama narraa ta'e kalaas deem karaa saniifuu amma saanatti nagaa dubbachuu beektaa? Qaydem Lallabuu malee nagaa dubbachuu. Tamam anaaf yadii akkatti jechuu jazaa walii akkatti waan walirraa akka falannu waan hunda naaf beeka akka viidiyoo sanirraa sirraa fuudhullee anaaf beeka anumarra dhiisitan. Deeman gaatooti deeman saniifuu akka Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu daawwattoota fi kabajamtoota keenya jira jirtu isin jecha jiruuf jireenya keessan maal fakkaata akkam jirtan jajjabaattan isin nageenya qabdanii fayyaa keessanii akkuma quba qabdan naaf caaltuun lolliin nu jidduutti uumamee jira walillee lollee jira jechuudha sababni itti walillee sababa kaameeraa mana keessa naa jabeessitee fi akkasii jechuudha daawwattoota keenya dhugaa dubbachuudhaa fi viidiyoon kalee isin gaddeessi argitanii turtanii jechuudha. Ani waan ajjin naan jeellee godhuu hin wallaalle sambicha osoo hin taane ammoo caaltuu kadhadhee miila isiirra kufee miila dungadhee jechuudha na diddee jechuudha. Tamam naafillee viidiyoo sanillee haquu diddee jechuudha. Immoo namni kana godhuun hin barbaachisu. Akka nama takkaatti kana dilena nama dararuun yookaan ammoo rakkoo nama dilena barbaaduun rakkoo nama barbaaduun indaa'u nama rakkisuun waan gaarii miti. Rakkoo namaatiif gammaduun illee waan gaarii miti jechuudha. Saniif gaafa kaatee nama kana rakkistee nama rakkoo namaatiif gammadee rakkoo nama gammachiisuuf fakkaatu ammoo waan si mudataan beektu jechuudha. Eenyuyyuu ta'u anaas ta'e nama kamiyyuu ta'e jechuudha. Saniif amma kana takkaatti ani ollaa isii yaami ollaan isii hangaatu ni beektan ammaan tanaaf ollaan biraatillee numa jiran. Saniif ollaa isii tana yaami saahi yaani islaama nama gurguddaatu nama jiddillee dubbata bas yaani xiqqooma tana yaamne itti himadha jechuudha. Itti hima waan nu jidduu dhufe tamam dubbii namni wallaaleen jiru sila waan nu jidduu jiruu fi kana hundatti hime akka nuti guyyaa hundaas waliin lallabaa jiru argaa jirti. Akka jecha meeqanaan jechaa jirtu harkaa jirti waan ta'eef muxattiin suni saniif yaamee waan nu jidduu jiru hundatti dubbadhee haa murteessitu isinis caaltuun gizii dhuftees akka isin haa gaafattuun barbaade jechuudha. Kabraa ammoo caaltuun ofiifanii akkaaniin waan hamaa isiidhaaf yaadu na godhaa jirti. Akkaan waan hin taane kalaas akka sammuun tiyyaa waan hin taane na yaaddu isiitu na godhaa jira jechuudha. Gizee takka namumaatu hammeenya nama ofaan san dhugaadha beektanii. Saniif hatta mucattisillee akkaan godhu akkaan fuudhu itti yaadu eegalee akkam dhiyeenya kana innaa garaan na gubachuu jira keessa. Saniif daawwattoota keenya mucattii yaamee dhufee itti hima. Saniif jechuudha daawwattoota keenya hajjiin mucattii sanis fuudhii waa hedduullee naan jee ture sagalee naa qabee waa hedduu naan jee garuu ani akka hajjiin naan jeesan godhuu hin feene dura. Garuu immoo akkaanan akka hajjiin naan jeesan hojjedhu eenyuun na godhu jira ni beektanii caaltu. Akkana waan badaa yaadullee kana godhu jira eenyu caaltu jechuudha. Ofii hammeenya na yaadde anillee hammeenya yaadaaf. Tamam? Kasi miidhee takkaa jira kasi kabalee takkaa jira beektanii.
كوني والقطمة سنيف مجتي أمي ما عندنا كاميرا كتير جيبي فدي مجتي تلهي مي جالتو اللي عنقدو فتيجي هادو بتو مجتي نسكنا متكاتي وان جدو توفي وان نمدت هوندا كان مولينا قرو تايا تشودا نفانا تشودا مالك نعم كمان جا جبدو مالي ها مالي قرو ومن الجماعتيتو سينيها بسيسي قلتها اسمرة فكرنا نقارن تاو لا اسمرة قلتها ايش فيها لا وان برانا لا تمام هو كرسي مجتي تنرتاي اسمع مالك نعم تقرو جرجران قبل لازم قبل ايوه خلنا قبل شو دي تمام شوفي انتي عامي وانتي تبدو عامي في راكو كي سنترا مالي ما ركت وانتي نركت ديكونيز دوكو فاجالتون انا فراق بان قبني مانا كان كيسا كاميرا جبيسيتي فيديو ولا دي فيديو يرو ديراف كاميرا من كيسا تريدو انجي سينو ديمتي ديبتي انا سني جتو فيديو سانجيسا حاجي فيديو تري مانا كان حاجي فيديو تري أنا اللي فتى يعني كبابة فرديته كان ما في ويا هيجا هجوك تفي هيجا جنجرو لي سنيف كامل كي يعني ولا فتى كبابة أسي فيها ستي بتشاف فرديته رح فينسك ياس بناته إنه يعني كل ما نجرا زيكا نموتو كافة منا كيس دي مخاني بيجي أيوة. ما في خيسة لفا دبرتين دا كافة منا كيس جرتو ايوه انا بخدو بخاتي أيوة كاميرا من هزاتي وما قبل يف كل يرتشو كل أنتري ايوه سنون دو رابديتي guyyaa hunda gadiin dhiisettee lubbuu asin naaf fidee jirti. Ani wanti namuu ammaan tanaas siyaameef akka isii sanitti dubbattee ani gaamana kana xiyyaillee ta'uu baatu hayyee xiyyaillee ta'uu baatu akka nama takkaa mana dubartii bichaa keessa jiru dee akkasitti uffadde malee akka isin waraabduu waan hin yaadiniif. Saniif akka itti dubbattee viidiyoo sana biraa hayxee anallee na cinqaa oluu dhiistu akka itti naa dubbatu barbaadeeti amma akka ollaa takka itti yaani atumaan ollummaati sun jidduu jiraa mire saniif akka isin dubbattu hin barbaade akka naa gaafattu hin barbaade. Rakkoon qabu waaqaalee kiyya goote ittiin hin badaaye. Yani hona haa nama tokkos kabajee waan ati ittoo tamamsin jee inni jaangaruu rakkoon qabu qoyi akka jedhu isin kaameeraa mana keessa kamii keessa si deemte wal nama tanisi shakkite moo maaliif yaabala? شوف أنا شكيتي برديستي تدا صحيح يعني كنا كمان شكيتي أجلس زمان ما براتي متي مري ايوه تمام سنيفو نشكيتي خايسة قرو يعني كلا تقول كان دبرتي رني وانت تاتي إني رحت وسطاتي أكيد خايدتي بس يعني هيا مسير نجرتو مري جرت أما جنا يروسي رفتتنا يا ميجين قفدا تمام أما لو فدي أتجرتي سن ديكا شنجة ندفتي والله سايسن نفتين بيكون ترى rakkoon qabu itti dubbanna. أيوة Rabbiin kalaafisa. أوكي Saniifuu guddaa nuftanii ammayye. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنتي كتير فتاة جيران فتاتي. sinne gorsaa fata jijjiirracha. Dantuunka. Bishaan tokko tebaaltu waan teessaaf ta'a. Dedhee kalaasuu ta'ee irraa fidhee baafachuu mirga hin qabu. Sinne gorsaa. Yani baaltan gisa garra deeman dhukkee hartee dhufti mire. Nyaansi qulqulleessaa si dhibeeka. Silaa inni qulqulleessu yaa hundaa naatu lafa tanaan taa'aa olaami. Maashaallah. Gisee mooti karaa deemtee dhukkee sin dachi. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم نجار؟ هيا. يلا. نجا. أما قلتها. إيه.
hojii maal fakkaatti? Bareeda alhamdulillah. Nageen fetu battee haa. Waan badaasuma jirra. Maali gaafa isaa dhufte? Isitti haajametu ma dhufe? Maali garga faayyoon dhufte dhufuu baay'iste dur mana keenya seentu. Faayyoo faana saayibumaa taatan. Yaani saayibummaas waliin numa qabna. Isitti haajametu ma dhufe malee maali garuu? Maalu taajame? Nutti moo faayyoo taajamte? Sitti haajame. Maal taajame? Namas himata. Namas himata. Aywa. Anuma kana. Aywa. Eenyu namni himatu kun? Ati waan isin jee qaalii ni gootaame? Maal ati eenyu taate qaalii kee godhe? Bas yaani namni tokko waan siin gaafadhaa siin Nama fa'a. Maal itti musiiba maa kan na laal? Jechuun maal taatee nama fa'a isin akka nuti namaatti isinillee nama. Ayyoo Si saafee. gaafadhee si amma. Ati akkuma soogiddaa waxii keessa buusanii wal keessa hin dhabamtu saa? Eenyu si waan mati mi'aan afishii waliin haasa'aa jiraam? Ayyee walitti haasawaa akka haasawaa. Sus. Ammoo waan isin jeeti jechuudha qaalii ni gootamoo hin gootu isaan. Leesh qaalii kee godhate? Yaani qaalii godhii jechuun miti an qaalii kiyyana jala deemsin jechuutti hin jiru. Bas yaani nama si himatu san walitti fayyitee qaalii waan namni siin jiru fudhattaame. Leesh fudhadhe. Ati maal sammuu kana malee kana malee hin Koo deemne? naan jette malee leesh fudhadhe. Kan namni naan jedhe leesh fudhadhe. Kan caaltoo namni si himate illee nama biraatii miti faayoodha. Silaa musiibaan kan biraa jirti ishee malee. Isinii wal beekata sanii jechuudha naa miti. Bas yaani wanni isin si himate illee waan fokkotaadha jechuudha. Waan nama caaltuu dalage jee yaadu. Maaliif wanaan jette? Maal si himatte mee? Kashiyoo sitti himte? Maal sitti himatte? Wanni isinatti himate wanni sun waan caaltuu dalagaa jee yaadu jechuudha nama dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni isin himatte suni caaltuun akkanaa qaama qullaa kaameeraa mana keessatti arbuu shiriinsaa kaameeraa mana keessa jiran firraa quban qabu qaama qullaa nu waraabdi. Mana kiyya keessa kaameeraa keewwachuu mirga hin qabu dhaan waan hin barbaade mana kiyya keessa keewwachuu nama eeyyamsiifachuu qabaan. Naafisii bichaa dubartiin mana kana keessa jira maalirraa na shakkitee kaameeraa akkasiin na waraabdi. Saniifuu caaltuutti na dhageeffadhu ammaan tana waan akkasii inni yaadde jees yaadu jechuudha maaliif waan si beekuudhaaf jechuudha. Ammeessi san bira kutee qaama qullaa kiyya bira kutee hajji hundi yaame hajji hojii qofnee taphannee maal ni jiraame. Mana kiyyatti waan matti hima wanni kiyya waa hoteela ta'e. Bas yaani isaan kun jaarsa jaartii sillachuutu jaarsa keessanii jechuudha. Laa jaarsa kiyyaa miti kaay hajjiin xilaata kiyya maal gochuu mana kiyya fiddi. Isinis kalattee xilaata kiyya ta'e maal gochuu mana kiyya fiddi. isinis kalattee kalata sanirraa hoonni sirraa haftee ho'aafuu baattee akkuma isin beektutti itti fuufatti jechuudha. Nabiratti ajjiin fedhu ajjiidhuma kan argaa isaan fedhu maal jettee arrabsite. Innaan hojii deemee edaa isheen guyyaa hunda waan matti. Innaan hojii deemu rabbiin guyyaa tokko kun akkatti nama salphisa. Salphina guyyuma tokko silaa. Amma saniifuu jechuudha sillachuutu dubartiidha. Kara tokko dandeeytan. Jaarsa kolee qabdan eddan fagaatanii jechuudha. Jaarsa kolee qabdan eddan fagaatanii isin. Jaarsa maalii walitti qabna? Jaarsa walitti qabnu hundi. Hajji walitti qabdan kare. Laa hajji walitti hin qabna hajjiin kan ishiiti malee kiyyaa miti. Tasanii nan galchullee bas yaani viidiyoo sanii jechuudha. Narraa haqee. Yoon hin haqnee kam goote? Yaani ati nama tuffatanii bas namni xiqqeenyaaf bultii wallaallee haasawaa wallaallee jaani nallee tuffattu bas yaani. Laa si tuffadhee miti. Maaliif mana kiyyatti akka waan akkasii goote? Maaliif xilaata kiyya mana kiyya fiddi? Kalaas kalaxeemi. Namni tokko rabbi malee namni hin kalanne hin jiru jaa ilma namaatii baatee sagaletti uumameen kalaxee jechuudha. Innan beekee. Kalaxee bas erga kalaxee isin booda faayoo waan akkanaa gananatti deebisanii kanarra hamaatiin su godhuu taajiinitti himi isin nama isaa honame akka ganaa asin finne hoo barbaadde bakka biraatti haa deemtu obe. Tamaam garuu arraan tana rabbiin si qabee garuu natti himattanii jirtanii sillachuutu isinis natti himattee ati isaan hojiidhaa galtuu hojiitti jedhaabeen taa'ee isin eegu jiru jechuudha. Tura natti himte tamaam waan ati hin jirreef taa'ee si eegu jira nama abdiin eegaa jira. Saniifuu anarraan tana nalleen xiqqeessinii namni takkaa na gaafatee waan takka narraa hin dhabne jechuudha. Tamaam saniifuu rabbumaa jititti viidiyoo isaanii dilee godhinsiin jedhama. Waan akkanaa kun sirraan barbaachisu. Otoo wanti barbaade dhufee yoo dileetiin godhure. Maaliif mee rakkoo nama? Ajjiirraa wanti hin dhalabadhe jira. Ajjii yoo waan sana godhe. Ishii waan sana yoo ajjii goosiste.
dileet nan godha hajji waan sanan godhu taana hin godhu. Maal godhe maal inni? Hajji dhaabbadhu. Hajji waanaa godhii irratti alabattee turteetisa. Si godhu didee. Hajji majlisa kiyyaa fi wanni yoo naa deebise maallaqa kiyyaa fi majlisa kiyya yoo naa deebise dileet nan godha. Kanan deebisu taanaan dileet hin godhu. Maallaqa galchireen sila hajji? Sillachuu walumaan jirtuu miire maallaqa kiyyaa fi majlisa kiyya deebisaati. Anaatu hajji hojii maallaqa hin geeffirate? Walumaan jirtu reennaa maallaqa fuudhus. La waliin hin jirru inni agarree yaan biraa yoo deebisanii. Illaa dhufte. Wallahi hin dhufne bira? Hin beeku bakka fiddanii fidaati maallaqa kiyyaa fi majlisa kiyya qofa. Maallaqni kun gas jalaa fuudhamee hin takkatimaa. Yooma keessa paatii tokko akkas. Maallaqa guddaa si jalaa fuudhee maa jeetu. Doolara 200. Doolara 2,000 fi 200 na jalaa fudhate. Okay, duba faayoo teenya kan jedhu ane. Inni badii qabame nama akkasii mana kiyya fidu. Maallaqee dhaabbadhu maallaqi inni fuudhee kana quba qabdamoo quba qabdooti. Inni kun sillachuutiif majlisa kana jalaa fuudhee gurgure quba qabdamoo hin qabu. An argee jetti yaan. Hin beeku argitee dhiise. Argee jira alla maallaqaas argee jira alla nagarree ta'e maallaqa galchireen. Ana achi gadi isa gurguratu. Attuu faana jiraachaa maallaqa galche jechuun maali? Jaaqtii nagarree siin jedhu dura rabbi nagarsiisa. Akkamitti nagada birrii amma sanaa fuudhee akkitti sumaan ofitti deebise egaa yeroo sanani. Taayib yeroo inni kana hunda hojjetanaaf inni hojjetira walitti deebinee san booda hin beeku akkitti qammas teessatillee. Maal qammas? Birrii sanallee qammas teette birrii amma sanaa. Inni fidee dhufe inni qarshii takka keessa isaan qabu waayee qarshii takka keessa isaan qabu gizee isa bira dhufeen. Maa namni hundi ati birrii nyaattee hajji hojii turte bira ture hajji sana bakka inni ture hin beekuan fudhatee dhiisee rabbi agarsiisne hajji wanta gurguratu. Kanas yaadattee jibbite birriin kiyya naa deebi'u malee birriin kiyyaaf majlisa kiyya naa deebi'u. Anaa fuudhee birrii kan ta'e fakkaateef gaafa duree. Hajji fuudhee hajji gaafa duree maal galchaan. Illee deebisa dhalee akkaataa hin jettee isa dhaltetti deebisu malee bidiyoo kan illee hin godhore. Laa hawla wala quwwata. Maallaqa sana fuudhee isaa wajjin fuudhee maallaqa. Maallaq sandii si alaaf inni wajjin turre bargisee san. Yeroo sun keessatti jechuudha. Eegus booda walitti dhufuun keessanoo. Ture. Okay, duba caaltuu teenya jechuudha. Hunoo akkana itti gaa. Yeroo inni fuudhu sanitti hambira hin turre. Yeroo inni fuudhu sanillee quba hin qabu. Eegus booda naaf inni walitti dhufuun jechuu jirti. Duba amma rakkina ajiitu qaba jechuudha. Ani beeku abbaan barbaade rakkina qabaatu rakkina isni qabaatee ishiin qabaatee nan galu. Ani garuu kan hin barbaadu. Sanuma barbaada sana goonaan illee dileetu godha. Caaltuu dhugaa dubbachuudhaaf anammaan tana jechuudha. Faayoon ton waa meeqa mana kana keessaa balleessaa jirti jechuudha. Argaa fi duulawatti isaan irraa fudhatarree adi'a. Kanaa miti waan basii dhaqa kanarra hamaatiin godhu jira jechuudha jirti meesiin. Nuusinis nama jiru kanaame. Gootu waan barbaada. Saniifuu rakkoo ofirrattis hin dhiibinii isii irratti illee hin dhiibinii jechuudha. Saniifuu fiidiyoonis faayidaa sii dalaga. Bisaraa kayaane. Nallee rakkistee. Anas rakkisee. Rakkoon tanaalaa eessi jirti. Eessi jirti mee rakkoon tanaalaa ta'uu galgala ganama. Ati kanan beektu yoo akka shaanxannaa namichi xilaata kiyyeessi fannifattee as naaf iddoo. Dhufii akka bakkee naaf akka bakkee maallaqa kiyyaa hunda fudhateen kun ani kasaarraa waan takka illee dabne. Dama amtee maasraa fudhate waan takka illee kasaraa fudhatee ni jiraan amma nugatti yoo deemnee jechuudha. Ni jira waan takka. Maafidda mana kiyya maafidda. Kalaas dhufee kutee. Maafidda ansin jedhe mana kiyya. Asiraami. Yoo barbaade tola geessi yoo barbaade bakka barbaade geessi malee mana kiyya maafidda. Isa yudhatee gara hin jiru harkistee naaf iddi mana kiyyetti. Sun dogoggora namni dogoggora hin jiru. Amma dhageeffadhu caaltuu teenya. Atis taa'e jaartii si duraati. Isin wali bu'uun qabdan. Maan jaartii duraa? Akka leedhiixatti sayyoo. Kabaja qabdi mee isin sirra? Kabaja malee bibati. Kabaja qabdi sillachuutu wal kabaju. Masaan isheen kabajan beektu kabajatti himta ajjifani tokkuma isaa tokkuma. Ati osoo kabajaa beekte jechuun qollaan nama raabdee naan adda addaa osoo kabajaa beekte kabajaan maasha Allah. Ati osoo kabaja beekte. Ati tana kabajaa beekte namicha kan mana namicha mataa dhagaa akka keeti kan mana kiyyan fiddu. Ati osoo kabaja beekte dubartii viidiyoo raabdee hin cinqitu. Tamam? Ati osoo kabaja beekte. Ati amma sababa isiin mana kana fidde si shakkeeti amma isiin waan biraa raasoo si shakkin hajji mana kana fiddeettee si shakkete xayyib haga qabdi kara sanitti saniifuu caaltu amma ati sus. Eega dileek hin godhu maal kan jettu taate. Dhiisii khalas. Ammaan tana booda naafisi kun harkaan walii jaawaa. La naafisi wal faama. Qaydee khalas. Galatoomii shukran. Tamam. Lallaba kana si lallaba kanaaf illee dhiifama narraa ta'e khalas deem kai. Deem karaa saniifuu amma saala nagaa dubbachuu beektaa. Qaydee. Lallabuu malee nagaa dubbachuu. Tamam anaaf yadi.
akkatti jechuun jazaa olii akkatti waan walirraa akka falannu waan hundaa naa beeka akka viidiyoo san raasirraa fuudhullee anaa beeka ana mara dhiisitan deeman gaatooti deeman saniifuu akka beektan fixan daaree kabajaan beektan Been ishiin hojiin qabdu hojii si dhoowwita yaariitti been. Garuu hojii keetti deemu. yalla ayyaa akka fayyadamtaa Akkasuma diriirfadhu taa'e. Yoo barbaadde nama daa'ima kiyya dhaqee fidadha. Yoo barbaadde dhaqee hajji fidattee dhufta. dhaqee addi fidee dhufta. Deemi fidadhu hajji yoo barbaadde immoo akkuma barnoota keessa. An nan arrabsin. Shuf ammataa kan isin baqeessin hayyee narrabsaa hojjetu.